دبال ملاطة خد السلطة بقى ولا قر دبال موتي قارا جبتها دبال موتي قراي قورا والقراي أكل جايز كوبلينج شيء تابتا قرا في وقتك شكوية توتي قالا جلت قولا سنتي أو قافان تسمو ياو اوكي طب تجي تشورا انا قفل نشوي ده من طون يا اول اول شوي ده مقلاي بيت انت بني Baye, bagana gaya nuftan. ويلكم تابتابو لاتي كوبلينكي في شيرس كوداتي كدوما دالا سكنتا جيرا سكنتا مورتي بيسسو توري انا لم فيديو ورابين توري دبالي سكستي بيسو توري اتي كوبا قبدن يچون اتي مدة كوبا قبدن وان تفجيچ Kalau mana lagi? يا كوبا قبدن اتي مدة همزانو دي يچو لغي لغالا ونو دوان ياسا ودو همزة متان مالي متان أبو نمني متاخي أجابت تتعرف جرك مدير بور سعودي جرتنا وانتني بيتني يعني مكان نسا شاكوش شاكوش نيوبير ها وانت أكتر بيجار با شاكوش نيوبير هذا دراما شاكوش نيولال أو شاكوش نبي كذا ما تاش وجين دراما قدر إيه قاعد شباب البوم من بيته شباب البوم ورا سعودي نبي شباب البوم تولجت دي بقى ياو دراما ثاني دراما أي ما تبر شاكوش إسرائيل شاكوش شو كنا يجون إسرائيل شاكوش يام القصناعي يجين قصناعي والله سر فكت بريد أنا كان تموفو أبو مال تجرا يا ورا كمان تيجي مال تجرا يفكر أبين بيا كوان جرا يا كي هو كمان لagi betul be Opsane ka jai ni agar tani. أفسانة كا مورتي كوتو فورو دي مارو ده ساده رو يانزر كيرا مدمر lagi nih sen ibu gertani سنو متمرة Hamza mana pengen jirawa mana orang mau tiada orang mau ngerti sabo jualnya malu masuk Abo nama ko ko manti si bare sanun tu bisa ni berap jabatan. Hare atau kalau nama TikTok ya hare atau hare mah tenaga bakal No, te fijo 20, era 90 ya tuh. akasi nyimpa kata Ini bener banyak tuh nih. abo agenda anak mesti orang komen tiga tata sabo ini malamatan gue aja abo tim khad jadi alma benar sih Ini kawasan ta timnya duanu kabanne jabami. Hamza ma. namati itu milion kulan nama nyate jani bisa rasawat turun media Hamza Weh. kasih. Opsi me te komenti untuk bisa itu nu opsi. aye Galat ho mini. حمزة نجا akam debal kamu juga hai akamnya coba Ethiopian jirami मैं होता कवर कमेंट इरा खास कर लेकर तनी कुंद वांग होता ना सिलेक्ट मामा Ai timnya. कॉपलिंग की गोड़ा थाप थाप इल्ले गोड़ा खबरा मो इंजर केरिना ऑप्सा वहल्ले ना रब्सिना वहल्ले फारसिना ऐसा नामच कॉपलिंग की थाप थाप यो दिन देशम गोड़ा यो दिन दबदना मो चालू मजा आती था अगे फटा suuta gatanii bartan waan jira ta mormii hin qabne ta shakkii hin qabne ta yaa'ii hin qabne ta gargarii hin qabne akkas lafeetii jette sekkomandoon Assalamualaikum Ustaz Hamza bagana gaya nufti. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا جلت. mee ripoostii illee godha koppiliin illee godha sheekha salaamtaan takkumoo ta murtiitu ni taati misa ini tadi jamaah kayak satu kode bisnan nih gak yaa atau wajib laftu malaliyati
Ako, muna tira na kami may kung TikTok hara. TikTok ka kamera ko Murti. Moderator duraan ni qabna gaaf tokko nurraa guuree bar jaalib sa'anaa fetis. Yo. Amma dachaatiin daa'u. Yaa Maal goote jee? gaafa tokko gaafa girgirii san gaafa waajiin faana jiran san mana kan keekan baro waajii hundaa seene wayii waan tokko isa fakkaate bareeso. Koppelingi godhu jira moo nu dhaggeeffatu jira uummanni kun? Nu dhaggeeffatu jiran. Wallaahi hin sossoone. Awwa koppelingi deemu jirti akkamitti kanatti? Arguutti jiru kan moonitaraan isin fannu jira. Wallaahi deemu jirti. Mee yeroo takka takka koppelingi godhaati nama isin gala jiru hundarratti sheer godhaa guutaa gadi dafa. Guys daqiiqaa amma sa'a sadii fi daqiiqaa 28 hanga daqiiqaa 35 koppelingi taaphataa godha. Achi booda itti fufna waan jiru ilaalla walumaanuu ani isa dhaggeeffachuuf hin dhufe walumaan dhaggeeffanna. Kuma lamaa gaddu daqiiqaa hangaan hin gahan keessatti. Dabbar kingin jiniti kingummaan qabu waan miskiina biyyaana baatiti koppelingi naa godhi yoo kingi naa ngetti. Yalla. Oke, sini lalu jira guys. Daqiiqaa hangaan isinii kanne daqiiqaa 5 qaba. Hanga 33. Kuma lamaan isinii jedhe. Mormi guddaa jira jibba mormi beeka namni mormi guddoo hatorban kana mormi jira jibba. Tuwai mormi da tuni kiyama da barra mormi qofa. Mormi oliyoo tuniiti mormi oliyoo waan guddoo. Ya. Ustaazaan as beeka. Akkasitti mudda dafa asin nama kuma gaa yookiin haa eegalamu kam jetta kuma albashan kuma gaa. Nama kanas waan neeneef qabna ni barbaannaa finne. Ustaaz Hamza. Salaamu alaikum. Akkana kun mutira jirta. Welcome ahlan wa sahlan yoo yaa marhaba ustaz. Welcome. Bukan lagi jiraatan maaliif jirtan? Hawni jimatta jiru jira. Hawnis koppelingi godhachuu jira. Aposto mata are. Alhamdulillah. Ya Allah. Haya. Bagaimana gaya daftar Ustaz? Bagaimana gaya Nathan? Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Namu video nu paswaba. Ya, namu video nu paswaba. Ajaib qudrati jain. Ayo kamu negara. Tuh kenal negara. Ajaib boy harakah benar tolu di dewa. Bareeda Brownie ajaa'iba bareeda Brownie ajaa'iba akkana ta'i akkana bareedde. Wallahi akkana bareeda. Wallahi tokkofa. Kopilik indah bina. मैं शेयर इतने को लिया ना मत शेयर को राजा रखें अम्मा तो ले फक्का तक से में या अम्मा इफ़े जिरामा इफ़ा Laal gama murti guuto gizee dhufana hin tattaanu mata gubbaa nama silaa gartee sagantaa barbaadu san fidaati eegalsiisaadha achirra namni dhufa waan taateef namnummaan viidiyoo banatee taa'u yoo ajandaan achi harkifateef jibbaa beeka. Haa ta'u weedu jira.
Akkasii matarra osoo keessa gadi hin buune matarra akkaataa ibsaasuma deemaa waan akkasii jira hanga bichee dhufu. Nama jarjartansa. Bichi dhimmaa dhufu. Sama takam godhatte amsa gurfaan akkamiin godheta. Saba amantiin guutuun na jirti dhiiroo anumaaf dhufe namni. Kun akkana jira. Ustaaza maadha qoy haraami. Rakkee haramummaa miti. Duuba maali namni maal ta'e qoy qoy. Aboo maluu miti rifeensa akkana addatti jaasu laal adda guddoo. Sabo maal gaaman. Waa ajaa'ibe. Amana dhiisaati taaptaaf itti muddaadha. Abbaan dhimma seenaa. Ustaz Adi Munu eegala rakkoon qabu bari waa hunda dubbii harkisaa deemaa rakkoodhaa miti nama silaa hanga barbaaddannu wanta godha nu galcha. Tole. Dhimma gaa abbaan dhimmaatis fagoon jira asuma jala taa'een olaalu jira. Dhimma obboleessa keenya murtiin haanu eegaluu maaliif akka dhufne xiqqoo ibsa bareedaa uummataafis godhee akkanatti ifas bal'isee rabbi jee ibsa isaa bareedaa san booda waliin itti fufnaa jechuudha. Salaamu alaikum hundi keessan bagana ga'aan dhuftanii. Sagantaa kana viidiyoolee waraabnee dubbachaa turre obboleettii teenya takkaatu tan biyya Ameerikaa jiraattu maqaan ishee Dr. Miskii Jadiid jedhamti. Torbee kana miidiyaa irratti akkuma argaa turtan waa'ee ishii tokkotu miidiyaa kana irratti kaa'aa ture. Qarshii Itoophiyaadhaa gara miiliyoona 15 oliitti namaan nyaadhamtee waan jiruuf miidiyaa kana irratti agarru akkamii wanni kun dhugamoo dharaa akkamitti tahee waliigaltee akkamirratti wali kannamee kajoo nama wajji maqaan kun ka'aa ture waan taheef afaanuma isirraa dhageenya nama duuba evidensii malee dubbachuu waan hin taaneef abbuma biratti bareeddi isuma sayyaamnee isuma san biratti isinummaan afaan isirraa akka dhageessanii fi jara keenya bagana ga'aan dhuftan hundi keessanuu galatoomaadha. As dhiheenya gaa akkuma beektan dubartiin miidhamaa akkuma itti fuftee jirti takka lama miti haa ta'u immoo walirraa wanni takka hoggaa ta'e namni fakkeenyas namarraa fudhata wayirraas waa barata bultii keessatti maaltu ta'uu danda'a rileeshnshippii keessatti waan akkamiin nama mudata waan jiru kana namoota biraatiif illee fakkeenya obboleettii teenya afaan isirraa waliin dhageenya wanni sagantaa kana qabannee dhufneef kanaa isin jechuu barbaade. Thank you. Maallaqa Itoophiyaadhaa miliyoona 15. Qarshii miliyoona 15 oli. San qofaa miti maallaqa qofarratti osoo oolte bareeda ture. Miidhaan hedduutu himamaa ture waan hedduu irra ga'ee maallaqa sammuu meentaalitti agartee demoralize nama godhu waa hedduutu jira gaafa waan geessi isinuu ni beeytanii waan akkanaatu jira. Sodaachifamuu qabeenya ofii dhabuu fi bakka itti dubbattu akka itti dubbattuu fi haala itti ibsatu nama ibsachuu hin dandeenye ni jiraami. Nama akkasii Dr. Miskiin taakanaati. Waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Murtiimee waan kana nyaadhamuu irratti ragaaleen wanni hundi silaatamma uummanni kaayoo arge. Wanni tun dhugaadha jiru lafa nuuf jirtiime. Lafa jirtu wanni hundi gaan evidensii malee wayi lafuma haamee akkanuma jaamaare. Thank you. Tole jara keenya namni 500 as jala jirtan kuni kabajaaf jaalalaa wanni nuti isin gaafannu sheer akka nuu gootanidha. Yaa sheer akka nuu gootan nama as dhufuu qabutti illee akka nuuf ergitan barbaanna haa dhufanii miliyoona 15 silaarra jireenya nama 3 jireenya nama 4 jijjiiruu danda'a.
Olchee bareechee. Namnummaan tokko miliyoona 15 dirqim godhee afaan kaayyatee badu jechuun laata dhiiroo dubbiin tuni miliyoonni 15 kunoo yoo baatii meeqa dalagan dhufa. Siigalee akkamitti dhufeetu booda jira. Dubbiin tun laata lubbuu wayillee galaafachuu ni fiddi jechuutu natti dhaga'amu waan biraati miti. Lubbuu namallee galaafachuu fiduu dandeessi waan ta'eef jecha. Dubbiin dubbii laaftuudhaa miti. Diiteela isaa gaagacee irratti irraa jiran. Koosonni. Eenyuun nama galchi jira? Nama barbaannu jira waan ta'eef xiqqoo nu obsaadha. Itti sheer godhimee Ustaaz Hamza. Sheer godhaatiin jira lakki. Sheer godhaan jira. Yaa waan dhiira modanaadha kan yaadame kun dhiiroo. Yaa rabbi dhiiroo godhe. Dhiiraa mi lakki. Dhalaadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamza, nagaya. Nagaya fayyaa Yaasiin jirtu? Nagaya. Alhamdulillah galata rabbi. Miyyoo akka gaarii gaafadhaa waan dhugaati wanni murtii guutuun sun jechu jiru waan dhugaati qubaan qaba. Haya. Qubaan qaba miti on teenyaawii as baati akka gaarii gaafadhaa. Dho'isitee taa'u turte amma gaa murtii guutuu wajjin wanni goote anillee ni kalee fedhan gada dubbisaatiin jira. Hayyee. Dubbiin baqeetu malee furmaata isin harkattu akka nama tokkotti akka gaarii gaafadha. Dhugaa jirtu gartee miyyoon tuni isinuu bal'inaan isinii ibsiti. Wallaahi ni dhageessaa Hamza haa dhuftuu qoyi ganama kana itti dabaluun ture. Inkaatu namni mitiyoon turte egaa baatii jaantana waan keessi jirtu hin beektu Hamza. Asiyaatu jirti narraa sa'a lama fagaatti. Sanii fi wanni guddaan hamilee sitti godhaa jajjabeessaa ayyee. Waa takkan taatu abshir. Hamilee walumaan bira jirra takkan sodaatinaadha. Bira jirra. Gaafadhaa mitiyoo dubbii baqeessan malee hanga ammaa dho'isitee taa'u turte. Akka gaariitti takka gaafadhaa. Namootaan akka isii kun hedduudhaa ujee Yaasiin warra dho'isee taa'u. Anu nama jaamu shan haqaun rakaa qabamma gariin hin dubbatu yeteeti namni kun dho'isee ta'a Hamza atuun beekta. Meeqaatam annama amma Minisoota irraa na qunnamee ani hin danda'uun jee waan kan. Namni sun silaa namni isiin barbaadde nama isaaniitu. Amma nama kennaa. Duuba hedduuta kan quba qaba Ameerikaa tana keessa Ameerikaa fi Kanaadaa tana keessattuu Ameerikaa. Namni keenya akka malee Afrikaa sanatti namoonni takka gowwoomfamaa jira. Sanii fi miyyoo tana akka gaarii jabeessaa gaafadhaa qoradha. Ustaaza nama biyya Arabaallee ni nyaata. Diyaasporaa namni nyaachuun ni danda'a maallaqa. Akkamitti shawwatama diyaasporaan? Namni biyya Faranjii jiru akkamitti shawwatama nama? Maal jechuudha amma kanni? Hamza Ibrahim akkamitti ilaalta waan kana diyaasporaa waa jennuti nama barate nama waa beeku jennee yaadna. Numa waan beeknuuf diyaasporaa dheeraa fayyaa haa shawwatamu. Maal haasoftaati? Waa biyya kana iskaamaroota adda addaa jira bifa adda addaatiin namni nama nyaata. Dabbaan dhiifama wajjin waan haasoftuu fi waan dhiistu waliif laalladhu. Namni akkatti nyaatama shawwaddiin ni nyaatama. Isirraa dhageenya maal taatan? No, akkaataa garagaratti nyaadha. Laa nama isirraa miti bara namummaarraa akkaataa walitti dhufiinsa isaantuutu murteessaadha. Yaa malee akkalman namni dirree bee utaalee si hamsi godhu. Waan dubbachaa jiru nu bandeessin okkee rakkoon qabu. Yaa ta'u. Okkee. Suuta jeete rakkoon qabu tati yaalaaf ta'uu laala. Tukuree abba gana gayaan dhufte. Boodarraa Isuma sa'aatiin dhimma murtii. Lakki. Bagana gaanne. Sanuu bagana gaan dhuftan. Boodarra haala kanaan namni nyaatamuun haraami moo halaalis fatwaa anaa godha.
Ustaz Hamza ammas yakhanin ime mana Murtii qoy rakkoon qabu xiqqoo ni haasoo hinaa qoy xiqqoo ni haasoo hinaa rakkoon qabu sagantaa bal'ifnee qaamni Asoonis barbaadu. rakkoon qabu hanga sheer godha nama dhageenya bira hanga. Okay. Wanni kun waan siireesiidha. Dabbaan Yaa. keenya Hamzaa keenya isin hundinuu jaalibsa. Tal. Sigalee Wale, wanni kun rakkoon siireesiidha. Yaa, Haasoo namoo goofata godhuun sumaa rakkoon qabu. Hanga isin dhuftutti hanga isin dhiyaattu sheer godhaati namoota hin dhageenye biraan akka nu keessan kabajumaan asiin sin gaafanna Obsinaan dhiifamaadhi. dhiyaadhu obsinaan obboleettii isiiti miteeti. Obboleettii isii ta'an. Obboleettii haadha takkaa ta abbaa takkaa. Isin ta obboleettii haadha takka abbaa takka osoo hin ta'in tahaboo tiyyaati. Ummaa tiyyaa fi ummaan isii obboleeyyan. Isin ilmaan dubriitii jechuun ilmaan habooti. Ilmaan dubriitti intala dubrii tiyyaati jechuudha. Thank you. Haaya. Amma abbaan dhimmaa barbaannaa Hamzaa Ibrahim naaf karaa tokko jirraan si wajjin jira. akkas yaa Takka namni hundi ni dhufa. Wanni uummata irraa barbaannu uummata keenya kabajaa fi jaalalaan. Wanni tana riipost nu godha. Waalaikum salaam mucaala. Welcome. Taaptaabis godha, riipostis godha. Dhimmicha osoo hin eegalle duratti waan qulqulluun ta'ee. Koppelingi tana kuma shan waa godhanii yeroo takka manni murtii kunis biyya keessa jira da'iifaa baariyaa hedduun qabu. Gaa'is amma nama dhibbaa saddeet geessan na fakkaata. Hundi keessan oguu takka koppelingi kuma lamaaf dhibba lama gubbaa jiru kana qaqqabadhaati. Mannaas koppelingi godhaa, riipost illee godhaa, namni fooloorsee qabdan kaasanii gartan istoorii illee godhaa. Akkasuma qaqqabaa nama isin gara jiru irratti shirnu godhaa godhaa. Yalla ani waan inni kana ittiin jiruuf hin qaba. Isin amala kiyyan beektan, siyaasa kiyyan beektan, dubbii kiyyan beektan, dabbaal maal dubbataa maaliif dubbataa hin beektan. Wanti an dubbadhu hundi tirfii waan faayidaa qabaatiif waan galii galchaa malee waan waa'ee irra isaan dubbadhu waan. Sagantaan hin geenye abbaan dhimmaan dhufne hangasuu wacuun girgirii uumuun guungumuun dirqama faayidaa nuu qaba. Isin hin beektan hin fahamtan. Waggaa lama guutuu isin barsiisu jira waan isin godhu hin qabu. Okay gaggabaa amma koppelingi kuma shanaa seennu. Hamzaa Hijabiris hin dubbatu, Hamzaa Ibraahimis hin dubbatu, Murtiinis hin dubbatu, abbaan dhimmaa dhufullee hin dubbatu. Hanga kuma shan koppelingi geenyu. Sababni isaa yoo koppelingi mana kana sirri gootan manni kun baariyaa bahuu danda'a. Kana jechuun sagaleen nama miidhamaa sanii sirri dhagahamti jechuudha. Okay? Kuma lamaa fi dhibba ja'a. Gaa'is jabaadha amma. Obsituun eenyu booda waliin agarra. Okay, koppelingi sheerii dhagarra amma dhiisaa waan biraa takka illee. Dadhabaa kuma shan guutaa koppelingi. Koppelingi kuma shan. Akkana godhe dabbaan hundinuu kaameraa banatanii kaameraa akkasitti wal qixxeessaati akka koppiliinkii fi taaptaap godhan Makoon qabu. isaa bal'isu Okay. anis ni daqiiqa lama if bal'isi murtiin hin dhufu daqiiqa lama. Maal godhetti murtii? Video banaan jee namni hundi. Okay. Yalla guys, hundi keessanuu koppeling godhuu jirtanii koppelingiin keessan kuma sadii fi dhibba sadii guutee jira. Bakka ani isin hin geenye malee. Bakka waliin geenye sanaa geenyu. Kuma sadii fi dhibba sadii. Kuma shanaa seennu kuma shan. Mee Hamzaa Ibrahim kanas baasoo guutaa kan ilaalla murtii mataa isaa kana namni duna gadi ilaalan. As bal'ise gaa monitorri qabdaami. Mee koo yeroo takka ilaallaa fi. Eeyyaa. Hamza. Okay, bereedaadha affaara. Okay, waan bereedaadha. Yaa hedduu bareeda dhugaa. Das yaa'u. adda tana tuttuqaa bakka tana na tuttuqaa laal haa wanti guddattu maal jedhanii itti yaamite aboo dhiifama illaa itti yaamite tiyya dogoggora murtii tuttuqaa qaba. Koppilingu maa godhanii dhiisee kutakka. Akkasee. Linkillee mana vaayiraal baasan. Maashaallah, koppilingiin kuma afursee nuuf deemaa. Okay, nama silaa barbaadanii shirru godha Hamza eenyudha murtii fidu dandeessan amma. Ole Ustaaz Hamza ittiin sheer godha jee nagarre kam? Erasa, thank you. Shukriya. Thank you.
amanamu. Akkana mana viral dura basaa'e. Mana laayifii itti seenaan jiru gaa dhiyeenya qoo qabdanii. Namni muutirra kaatan muutirra kaasame. Mr. Filter. Hello. Lamaan kun maal dalagu jira? Ani hin beeku nama nuti barbaannu sanuu. Silaa abbootii dhimmaati? Isaan namoota kunis warra dhimmaa qabu. Dhuftee ayye. Okay. Ati dhimmaatu dhuftee fakkaattee waan bareedaadha. Ustaazota maaliif Please manni kun baariyaa qabuuti mana kana koppiliin nu godha yoo xiqqaate waan kana nama 3,000 fi 2,000 fi akkanatti osoo eegallee dassuun jaaba. Sinii galee. Maallaqa miliyoona 15 nama 700 dubbannaan dubbannu. Hai. Baby, mano. So que vinha para eles para mim, a esquerda. Mr. Filter, karibu. Laal bakka tanatti abbaan dhimmaa sun viidiyoo banateeti Hello, taa'ee how are you? akkasitti haasa'uu qaba. I'm here. Dhageessee murti I'm dhageeffatu. Hamza, No. Namni hundi viidiyoo banachuu qaba. Bosco is requesting for you to hide him. Bosco requesting for you to hide him. Hide Bosco. Nani jina yake? Kevin Bosco, amekutumia I think link wa nini yake. Sijaona. Ameniambia nitumie tena nione kama amenitumia nikutumie. Urdi si wajja sun jira moo eegi taasu jira san? Anaa dubbisu jira nama kana anaa dubbisu jira. Ani dhaga'u bara afaan kanaa iyyee. Mr. Filter, sijaona jina yake hapo. Dr. Miski, salamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bagana gayaan dhufte. قالتهما Okay. Ustaaz Hamza video banadhaati asbaa. dhiifamu obboleeyyan kiyya qaalii bakka hojii waan hin jiruuf viidiyoo kanallee banachuu hin danda'u garuu akkasitti akkanaa hubattan. Akkas taanaan dhimmi kiliir ta'ee naasaamu quba qabaadhu. Abbaan dhimmaa yoo site. Maati isin Hamza? Ana dhimmaati? Dhimmaa yoo taateen ta'u viidiyoos baatee haasa'uu qabdi. Ana dhimmaa taatee bakka dalagaatti jira dhaqee nuwatis. Ta'u hin dala ijoollee kana. Da. Dhagge. Hai. Mee isi murtii guutu? Mee tartiiba qabsiisee murtii? Tartiiba murtiin hin qabsiisu tartiiba numaa qabsiisaa haati dhimmaa viidiyoo banattee reedii taatee dhimma kee takkarraa lamarraan kaatee himattee dhugaa kan kee uummata kana amansiisuu danda'u sirra jira. Dhagaa evidensii qabdu takka takka fidachuu qabdu dhagaa qabdu viidiyoo Warri mana gubbaa obsaa. Dubbiin akkanaa miti dhageeffadhaa. Kanuma iyyuu hin barbaachisu. Murtii yeroo awwala sagalee isiin naatee ettee sitti himattu viidiyoo banattee dhimma kee ibsattee itti himtee. Hin barbaachisu san amma right now banattee evidensii qabattee waraqaa qabattee isiin haasawaa banachuu qabde kafatu waan nama khutbaa godhutti quba qabaadha. Hamzaan nuuf gara dhageeffadhu waan jechuu jiru si yaadalu. Yoo Hamzaan yeroo awwala murtiidhaan gisee sagalee isiin haataa ettee itti himattu san dhimma kee akkana inni dubbatatte dura ragaanii baattaa viidiyoo bayatee jeen inni itti hime eeniin banadha jennaaniin dhumattee banatoodha. Yeroo san nama identitiin isaa hin beekamne nuti isaa sagalee ta'uu hunda qabnu haadeeroo kuyyaa identitiin isaa baramuu qaban nuti nama hin beekneef akkamis sagalee tanaa oslan maal haasoo itaati weesh maaqul. Mee banachiisa silaafillee yoo bara sagaleen bananne namni ta'uuf hin jiru. Jaalabsaa wayii si gaafa Hamza jaalabsaa kiyya namee duraaf sagalee ta'a turre. Namni tokko yoo dhufee keessaa rakkoo akkasitti himatee waan akkanaa kanaaf miidiyaa dubbachuu barbaade jee viidiyoo banadhu adiyoon taa'ee footoo haasa'ee waan jirtu bara okkee itti galaa qabda abbaan gaafa dhufee eenyummaa isaa akka beekamuuf dhugaan isaa haa awwaalame akka bahuuf namni hundi akka isaa amanuuf fuula isaa viidiyoo isaa banatee dhugaa isaa himachuun isarra waajiba. Sagantuma jammaraa ani dhaggeeffanna. Murtiichi guddiisiiti ati bira tolbaasisi. Ustaaz Hamza Shee Jaabiriin viidiyoo banadhu muutirraa kaafadhuu jaan.
Ilmoo akkana goonaa ulaa lagu takka laa. Akkana goona laa. Qoy dabbal qoy takka obsachuma dhiise. Wayifin sinjee. Okay. Hayyee namni gaa sagantaa tan amma nu hin deemu bakka kanatti tokko Hamza Shajaabiri wayii qabeenatti fakkaate gaa mutirra kaate. Viidiyoo rakkoon qabu nama tasgabbeessaniiti rakkoo isaa hubataniiti viidiyoo bananillee akkasitti gaafatanii akkuma gista kan namoonni hin godhan namni amma ol seene so amma Hamza Shajaabir irraa waa dhaga'uu barbaanna. Hamza Shajaabiri bilbila bira yoo jiraate sagalee dhagahaa taa'ee yoo mana keessa jiraate oomisha sirreeffatu jiraaf shirkii deebi'aa jira kun qabu. Namni biraa kaas jalaa barbaannu yoo faraan sulee faraan baddeessaas jala jiraate akka nu wal galchitu. Faraan sulee yoo jiraate ni galchaa jira. Wadda hojjettoota kabiraan ni galchaa laala. Faraa yoo siree jiraate akka birreessu. Dhufee jira ookee. Okay. Faraan bagana gaan dhufte. Bagana gaan waydan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome jenne. Asumano abbaan dhimma evidence fi video nas baatee haasa'uudhaaf qophaa'e jidduun. Nama taa'ee nu eegu jira. Namaan nu dhaggeeffatu jira. Ustaaz Hamza yoo nu dhaga'u jiraatte maayikii muutirraa kaafadhu. Yeroo tokko viidiyoo banii faraan viidiyoo as nu ba'uu ni dandeessanii? Tole rakkoon qabu. Faraan qofaan namni hundinuu viidiyoo banuu qaba namni asirra jiru gasira namni jiru. Hamza ni bananii bar maal yoo dilli kun? Bakka nagee harkanne. Maali boo? Dhagaye Ustaaz Hamzaan dubbadhu jaamee gistaka. Hamza beekaa buuftanii murte. Lakkii nuti ani ittiin buufne. Hai Hamzaan dalagu jira malee waan balleessan qabu maal balleessa. Eenyutu duuba buuse namni buuse hin jiru eenyutu warra isinumaa qabame monitara. Hamza deebisa please warra monitara. Hamza yoo isin gara tol deebi'e. Dhaggeeffadhu rakkoo namaatti namaaf hubataniiti nama dubbisanii dura maalii fi rakkoon sun maali rakkoo akkam keessa jira namni kuni haga miidhamee sigalee miidhabal. Hubatteeti nama dhaggeeffattee irraa hubatte jalqaba. Sababni maali? Maybe waan jettu dhabdee bakka dalagaatiin jiraachuu dandeessi. Tarii ammoo maal dhiibbaa irra qabaateeti. Obsinee wanni kun evidensii guutuudhaa warri beeku warri keessa beeku bira jiruu fi waan kanarra quba qabu as jiran hunoo faraanfaattuu taa'u jira. Isaanirraa fudhannee eegas yoo isaan itti dabarree karaa abbaa dubbisutti viidiyoo istaanan rakkoo. Bareedaadha inni subarnuma kana dhabaatti biyya fakkaataa waamtu illee jenne. Okay Hamza deemsa mutire Hamza ol deebi. Okay. Na dhagaya amma namni nuti eegu jirru eenyu beeytanii? Hamza Shajaabir viidiyoo cufachuu isaati. Tokko maayikii qaba muutu godhachuu isaati. Hamza ni deebisna rakkoon qabu warri monitara qabdan deebisa. Ani arguutti hin jiru naa dhufutti hin jiru laalee
Hamza Sergetin jira apa dol debi ga Khabajamo Hamza Ibrahim Tarii laata Hamzaa Sheikh Jaabir niitoorkitu qabe moo namoota jara kee Hamza jara warra Keeniyaadhaa san wanni ol galchineef evidensiidhaaf warra waan kana keessa beeku sanuu afaan Ingiliffaatiin nu dubbatanii tanaaf ol galchinee turre reefu akka hubattaniif. Ammani bu'eere bootaan kate moo kam? Anillee ergee feera faraan. Eenyu Hamzaa Sheikh Jaabir bilbileetti bilbiluutti hin jira kaasutti hin jiru maal akka ta'e hin beekne. Hamza barreeffama osuma fiidoo baratee taa'u jiru akka waan ijoollee maddii dhuftee wayitti yoonnoo godhe qoye oom karaa sirreessu jira amman. Deebi'anii. Okay, isin koppiliin godha warri teessanii daawwatu hojjetan dhiifamallee nu godha isinirraa turre. Faraan. Yep, injira. Okay, baga nagaan dhuftan isin hundinuu gara sagantaa teenya ta'aa dhufneefitti dabruu dura sila Hamzaan jiraatee gaariidha. Tap koppiliin hin dhaabina. Tap kana kuma dhibba galchame. Hamzaa Ibraahimitti ergine bartara hedduu irra deddeebinetti ergine argaa turtanii mire. Hamza Ibrahim aaree jira kaawwa jalqaba akka malee buusanii bar. Buusuu sanii aaree jira. Wallahi hin beekan. Mudadara mana keetti minni agartaati. Mudadara nama buusu laala. Dhugumatti hin argine yoon hin argee bara hoddee biin jehuuni. Hamza ol deebiiti abbaa si buuse inni wanni walitti aananii illee ni jirtu. Namni si buusu tokko gura qaba. Ol deebi'u kutaa akka kabajaa wajjin. Hamza Ibrahim ol deebi'e. Okay, Hamzaa Sheikh Jaabir yoo. Hamza Sheikh Jaabir yoo nu dhagee usun jiraate egaa isaaf rabbi beekaa dhagootti hin jiru deebi'e. Adee bunee Hamza Sheikh Jaabir sonu dhagoo jiru nu saayinu sumar. Numre dhagootti hin jirre adee buu. Okay. Mee faraan maalirraa haa eegallu re? Okay, Hamzaan Sheikh Jaabir gaafatu isaa misa? Akka jalqaba. Isaa fi ministeerraa eegalana fakkaata inni deebi'uun akkamirra dirqama. Ittillee bilbilee. Okay. Tarii waan isa qabe gaamee gizuma deebi'ee irraa dhageenya. Hamzaan okay dhufee jira. Mutakaasa jira. Ifama jara keenya maal jettan karaa bara tolee tana chokotee maas deebi. Si eegaa jirra haa Ustaaz Hamza. Tole Abibi maal jettan? Wanni jenne moo as bahiitii sagantaa akka gaggeessu siitu deemaanii si eegaa jirra. Waa takka osoo hin dubbatin. Aboo jara keenya maana baasan dhugaa dubbachuun rakkoodha moo maali rakkoon teessan? Lakki simbaafne obboleessi. Alhamdulillah imma nageer kanne jeebar faraa'uun artist faraan baddeessa. Isaan walitti mufatinaati obboleessu. Nageer kanne jeebar hanga buunaan faraan baddeessa akka waan nageer nama dhoorke. Hamza. Bagana gayaan dhufte. Anaan nagee nama dhoorke. Artist faraan bagana gayaan dhufte Hamza dhiisa. Ibrahim dhiisimee waan kana. Bilbila narraan dawwalamen irraa wanti godheessan malee walirra sii dhufte adeero ansanumaa quban qabu. Akkasuma nama baddu Hamzaa kiyya. Tole.
Bagana gaya andos tani. Bilbilasan wanti firraa godhe.